Tokkoffaa irratti nuti rahima ibsaaniif nuti rahima intala teenyeef jalaa qabaa rabbi waliin haa bulchu. Asirratti soddaan jaha jane akka Oromootti sadii mana keessaa sadii alaa janii maakiin ibsishaanii fi haatii maakii soddaa mana keessaati jara lamee wal jabeeffannaan dubbiinuu waan baddu amma bakka ati soddaa jetteen sanitti silaa namni hojii jiraate gaarra waa teenyaa malee silaa namni biraa isa wajjin jiraate nama isa hojii jiru san qabanna ibsaa kiyyaa si jaarannaa si kabajna gaafa xiqqaan keenyalleen soddaa siin jee oomuma jii maaliif hin jeeji amma dura yoonii fi miidiyaa kanarratti akkuma jirti ni hubatta jeetii yaada amma dureen obboleettummaan teenya maakiin tuni ani intala sikkoo mandooti jettee dirree baatee dubbatte gaafsillee namni wanta jee hin jiru har'ammoo yoonii fi haatee harargee kingeette bakkuma irraa dhalattee yoo jettee rakkoon qabu if something like yoonni takkallee duubarra jiraachuu baatte waa rakkoon qabdu aartanii walitti dhufina tasgabbaawaa walitti koottaa hogguu waa walii maxxan akka aadaa heera keenya kakalee dabarteessanii hogguu warra soddaa wajji dubbatan hogguu gurbaa soddaa wajji dubbatan namni jidduu jiraachuu qaba. Daarektii gurbaan soddaadhaa dhufee warra soddaatti akkamitti jaartii tiyyaan akkana jettan gaafa joon dubbiin akkuma abdii amajjee kara miraa deemtii nuufis jidduu rakkinnoo don taane kabajaa guddoo jira jaalala guddoo jira intala teenya nu jabeessi nuti san gadan teenyu si jala dhorkinaa akkasii jala bultu goona wal jabeeffadhaa waliin jiraadhaa dhimma akkanaatiif ammoo isin warra sooshaal miidiyaati dhumarratti wanni jechuu barbaadu isin warri sooshaal miidiyaa irratti haay piroofaayilota taatan kuni please akka sabaatti isiniin nu dura jira waan ta'eef dhimma xixiqqaa akka kanaa kana keessa gaddeebitanii fuula aariitiin keessaa waliin bilbiluu nuta jirtu namarraa namaa wal gaafachuu nuta jirtu dhimma ajandaa xixiqqaa akkana kana sooshaal miidiyaa irra baaftanii fuula aariitii wal dura dhaabbattanii waliin dubbisinaa jechuu barbaadeeti ammas waan jaagalatooma. Harargee kingi jechuun rakkoon qabdu Arsii kingi Baalee kingi jechuun rakkoon qabdu saniif yoonii fi dhukkubbiin takka takka si garaa jiraatte yoo dhukkubbiin biraa si garaa jiraatte malee huwaa rakkoon qabu waan gurbaa soddaatti nama geessee bifa aariitiin nama dubbisuun qabu atillee nu tasgabbaa'ii isin jechuu barbaanna kanumaan jechuu barbaada. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoon balleessa dhiifama. Dhiifama dubbachuu danda'a. Dhiifama gisee takkaati. Tokkoffaa harargee kingi jechuun rakkoo qabaa yookiin rakkoon qabu miti rakkoo qaballee hin jedhu ganda isiiti ganda ofiitiin jechuun rakkoon qabu. Kafeetillee jechuu dandeetti. Ani ka jedhe ka biraati. Akkasitti hubatte ka biraati. Maaliif akka qixaasa dhiyaatan jedhe malee maaliif jettii miti. Yoo ballees dhiifama rakkoon hin jiru. Rabbi siyaa kabaju dhiifama achitti humaa takka nafne nuti akka biraatti yoon hubadallee anillee dhiifama yoon jechaanillee achi keessatti waan si aarsuuf kana yoon keessa dabre dhiifama naa godhi isin hundi dhiifama naa godhaa walitti araaramaa wal jaaladhaa waliin jiraa jechuudha barbaadeeti. Zamaanoo kiyyaa bibii sirraan gabbu'aa fuulli kee akkuma duraan ifee jirutti fiixaa yookiin. Zamaanoo dubbachuu danda'a? VIP King kajoo kanaa si dura jira? Okay, dai kuma lama qofa King dubbachuu danda'a gutak. Dai ka takko fa kabajaa hojii. I think telefoon irra jiraan isaa. Ana waatti fufa. Zamaanoo I think maallaqa naatu sitti ergee anaatu maallaqa ergee harargee King jechuu mirgaan qabu mirgaan qabu. Maallaqa ani kaastamara keeti ani giiftira keeti yoon sitti ergee maallaqa sirraa muruu deeman obboleessa keenya dhaggeeffadhu. Ani akka giiftira keetitti yoo ati mootee sitti ergee waa'ee naaf fadhe sun naa goosisu mirga qabdana fakkaatu. Yoo akkas hin taane maallaqa sirraa irratti obboleessa keenya taphaa sirraa irratti. Anaatu maallaqa isinitti ergee harargee King je'ii jeesse. Khalentan ana miti. Khalen go taphatu jiru tokko. Ana gaa giftii lulee wanni ergee harargee King singoise micoodhaan. Micoo. Amartitti hojii gidee taphattee jaalaleetti sanaa mi giftii ergee maallaqa kiyyaan. Hedaniif. Okay. Ati gooisii jeen goosne mirga kiyyan soo maallaqa kiyyan maaltu fide. Kana manguddoo maaltu fide. Soddaa maaltu fide maallaqa namaatiin dikteetara amma maallaqa sirraa dhorkuu deeman obboleessa kiyya yoo player geemaraati. Geemarri ka uummanni giftarri kee yoo waan fedhe gooyise shaawara nama dhiisan waan fedhe nama gooyisan dhageeffadhu ani amma giftara keeti yoo yaada akkanaa akka qabattee deemte maallaqa kiyyaaf duuba deebisee nama birootii kannaa jechuudha.
sigalte suni customer sira dhorkanii jechuun maallaqa giftara keessaa dhorkanii. No, gamer qofa santeen hawaasummaan kan jallee kan bannetti hawaasummaa stiifataa obbolummaa stiifataa. Adeera kiyya maallaqa kiyyatti kaniin ansi kennutti yoo ati rakkoo qabaatte maallaqa kiyya hin deeffadha. Rakkoo qabda yoo giftara si kannee si taphachiise geema. Rakkoo qabda. Dubbii maalire ani maallaqa sitti ergee yoo inni utaalisiin jee ati utaalte nama utaalchiste mirga kiyya geemaa bar kun taphaa bar. Sanii miti baramma sanii miti. Ani walumattuu hin qabu jira walumattuu dhaggeeffadhu obboleessa kiyya. Akka harargeetti yoo inni maallaqa kiyya baasee yoo lakkii wanni kuni harargeen kiingi maataatii yaani kompileen godhan taate arsiin kiingi jimma kiingi shawaan kiingi jaati. Finne baramma akkas jennee finne amma akkas jennee finne baramma. Amma qogaa na dubbachiis gaa gutakkatis giftareef dhorkuu deemta gowwaan ta'initi. Giftareef dhorkaa maal naa godha giftiin giftaraaf jinni. Tapha maa taphattare maallaqa maa namarraa baastare yoo giftara hin taphanne maa why you play game adeera kiyya. Anno an kabajetti namanan giftaraaf jinni an takka asirra geemaaf jinni illee taphatee maaliif geema taphattare? Geema kamaal? Geema gidee taphattu bar giftari gidee gama maal? Taphatu jirra gaas. Taphni maallaqa baratee. Maallaqa qofa kabajaaf eenyummaa kiyya maallaqaan gurgurare. Hai as gubbaa gidee shaawara fudhadhu siin jaa. Geemara mataan si dhaaban niiraan si kan akka fadhan si godhan hanga taare mataan dhaabda niiraan hafni. Asne jarri ati khalee kan falli sanii gaatante adeera. Khalee kan isaan olle. Naa halli ta'e duuba nama maal naan jee naan jaa gurbaan kun. Okay, zamano laafi silaale amma keessummaa si jira keenya kan dhufe sineetiti akkas taphata isa irraa gaggeessina. Dhiifaa malee gizee takka ibsaa kiyya goota kana obsi. Waan amma laal ijoolleen sirratti wal namni biraas dubbii biraa fideetiti dubbii teetanarraa kaatee namni biraas deema. Ni gabaabsina si gaggeessina leenca kiyya zamano obboleessa keenya. Aya akkatin deemina ga amma dhaggeeffadha qawweet smooth gorod please and respect goresin kabaja obboleessa kiyya smooth gorod ibsaa qofa waan takka gaafadhan ibsaan obboleessa kiyya dhage buusten see dhifama ha kuma qaba waan naga aartee ganna buusten see yaar customer ibdaraaf dhabbi abshir customer abshir maallaqa dubbiini aboo qoyme maallaqa miti namummaa caalaati ni dhufa maallaqi daleenee finna maallaqa yoon qabaane namummaa keenya shobba naaman. Haya. Zamano ibsaa kiyya. Galatu biyyeet. Abshir ibsaa dhiifama anytime. Namni tokko maallaqa wanta qabullee waanuma nama bituuf jaabeeta. Dhiifama illee jechuusaniif illee. Hunduma keessanuu dhiifama. Yoo gaafii na gaafatte na gaafadhu akkuma namu an kabajaadhaan dhufee kabajaadhaan. Abshir wallahi no ibsaa kiyya ibsaa mi'aati haguma miidiyaa irra nabeetullee waan nama feesbuuk hammatansus tiiktook himmatansus ilaalchi kee namuma akkamiin si fakkaata nama maakii buleetiitii sana difeensi godhumoo wanni godhufaadhumoo. Yaa jechuun wallahi billahi kabajaa guddaa sii qabaa. Nama difeensi godhullee jireenya amanaa obboleettiseeti amantii tokko walitti qabdanii oromummaa walitti qabnaa ganda walitti qabdanii soo kanaafiyyuu nama difeensi godhullee si kabajasii galee garuu ammoo giisita kan akka namni maallaqa kenneef akka mucaan mareef jedhu san waan arge jedhii kabajaa dursa obboleessa waan mara duraa galee maallaqa qabaatteef kabajaa yoon qabaanne homaa siin godhu. Kabajaan guddoo kabajaa fi teessoo abbatuuf jala eegaa bakkee akkasiisan hin kenninidha si galee sanirraa achi yoo kaballeesse yookiin dammoo ganadhaa dhufee dhiifama obboleessa dhiifamuun caalu hin jiru. Abshir gizee hundi sin jaaladhu obboleessa kiyya gizee hundi sis maakiinis obboleettii teenya ni jaalanna walumaan isin jaalanna amma eega nuti soddaa walitti taane walumaan wal jaalanna obboleeyyanii. Galatoomii ibsaa kiyya ati nama hedduu nama kabajuu nama kabajaa namaatillee qabu maakiinis obboleettii teenya zammee waan akkanaatii jira yoo naan jette wajjin nuti obboleeyyan haruu addan dheenyu pozitiivatti waa hunda karaa sabgartee waan obbolummaa keenya cimsu waan jaalateenya cimsu hatta yoo miira keessa galtee aartee hawaasa kana muufachiiftellee an obboleettii teessanii isin jaaladha dhiifamallee yoo ta'u haa ta'u dhiifama jette kana caala maaltu nama gammachiisa ibsaa kiyya akkaati amma dhiifama naan jette na ajjeeste.
reefu dhiifama yeroo jettu ni gammada. Namni wanni dhiifama caaltu hin jirtu. Namni haasawa beeku dhiifamatti amana, obbolummaatti amana, kabajatti amana. Wanni wajji nama jiraachisu kabajaa jaalala. Waan fedhe haa jabu namni tanama ittuma dhiistee ati namaaf jaalala kannitu. Namni ni aara si dubbata maakiinis aartee waa deebisti yeroo kanammoo if laaltee yoo hawaasni namni aaru guddaan jiraate. Nama olii miti abbaan fedhe. Namni hundi wal qixa itti eegaa amanteetti namni ishiidhaan waa jabu yoo heddummaate. Obboleeyyan kiyya kun nama uffatanii jiran jettee ibsaa kiyya. Obboleeyyan kiyya ijoollee harargee dhiifama. Kabajaaf jaalala sii qaban atuu ka soddaadhaa kabajaaf jaalala warri keenya qabu sii qabu agartee dubbatte. Sani maal feetan harargee kiyya isiniin jaaladha yoo jette maal rakkoo qaba nama caalteet nama dhoyta nama caalu yoo rakkoon akkasii jiraate. Anama kana hunda ishiin badii dalaydee wajjin itti haadul maakiitana cabsina annama akkasiiti miti. Anna hattaa gizeen seenuu waliin haaseennu jedhee kalee hunda ishiitu waliin taphanne. Anjeeni no hedduu respect godhan jabduu teenya. Durirraa kaasee ishiinis na beekti. Annama akkasitti haala miidiyaallee fadhuu miti. Gizee takka takka dhufa amma inumaa zabana kana amma seenuu eegalee tiktok amma booda kan. Nama garaagarummaa irratti akkasitti dalaguu fadhuu miti. Nama obboleettii fi illee xiqqeessu fadhuu miti. Namni kiyya akka jabaatee mataa ol naa baasee naa dhaabbatuun fadha. Na jabeessiti maakiyyoo na bira dhaabbatte. Na bareechiti. Siigalee? Kalee waliin taphatu turre ibsaa kiyya geema gizee taphannu. Namni na waliin yeroo dhaabbatu kan ati jabduu teenya. Maakiin anaaf maakiin asirra waliin teenya. Yoo maakiin galatoom hin jenne zamaanoon obboleettii xiyya baga naa jiraate baga waliin taphanne yoon hin jenne takkaa dabareen beeku. Akkasitti naaf rodhu. Zamaanoo dhiifama nan baha ibsas dubbiseetiin eenyu zamaanoo ati soddaa gaariidha. Intala irraa fuudhanii kabajni kan kee gaarii tawaafufni kan kee naman qoqoo ani yoo anis yoo nuufiteetiiti. Haala kan kee yeroo kallee waliin haasa'ullee baannu hoggaan laalu tawaafufni keetu nama gahaa ati soddaa gaarii namumatti deddeebi'anii irraa fuudhan malee namatti kaanfatanii miti soddaa nama jaalatu. Isa biraatiin ibsaa keenya qaalii ilma namaa kan bareedduu teenya takkittii teenya kabajamtuu olaantuu sagandi kun jaalatu fuudha. Kunis nurratti ulfina guddaadhaa. Hoggaa ibsaa argitan kabajaa, hoggaa ibsaa argitan kabajaa isaa kannaa fi ibsalleen soddoominaa fi kanattillee akka nu laalu abdii guddaan qabaa. Dhaamsi siidhaamu ibsaa kiyya akka carraa ta'ee isin lachuutu ijoollee miidiyaati. Beekumtii guddaadha qabdanii hawaasa kanaaf waa hojjettanii hawaasa kanaaf dubbattanii mudannoolee isin mudattu kana ammoo irraa yoo dubbachuu baattanii irra ol aantanii mul'attanii gaariidha jeetii yaada. Maaliif jennaan amma fakkeenyaaf maakii yeroo dheeraa waan dhiirti Oromoo hin qabne qabdi. Dhiirti Oromoo tun irra hedduun isaa miira keessa galti. Politishaana gurguddaan kun miira keessa gala. Anamma nama isii dhaluu danda'u. Miira keessa hin gala. Garuu yeroo hedduu hoggaa ijoolleen isii arrabsitu hin kofalti. Natti tola. Namni akkanaa naannoo teenya keessaa bahuun, namni akkanaa dhaloota akkanaa keessaa mul'achuun na gammachiisa. Tokkoffaa namni kun yoo waa dalagutti hin jiraanne namni maqaa isii kaasu hin jiru. Yoo isiin hin sossoone namni isirraa waa eegu hin jiru. Tokko bareedina isii, amala isii, hojii isii kana hunda laalaniiti namuu waan ofii barbaadu itti kaa'uu barbaada jechuudha. Maaliif yuunifoormii isaa, huccuu aadaa isaa, wantoota babbareedu hundaa'u maakiin uffattee fi akkatti mul'atu barbaada jechuudha. Maakiin Harargee Kingi qofaa miti yoo danda'amtee Bahaddaar Kingi jettallee hin fadhan jechuudha. Maaliif beekumtii qabdi jechuudha. Nama beekumtii qabu kana ammoo garii akkatti beekutti itti hima, garii kadhatee itti hima, garii maallaqa kafalaa fi garii ni arrabsaa jechuudha. Yoggaa wanni kun hundi isin mudate isin miira keessan irraa galtanii haga jireenya keessanis tuqamee soddaa fi soddaatiin walitti buutullee ga'uu hin qabnu maakiin nu jalqabaa miti isii dhumaatiillee miti nuuf. Intala isinii kennuun itti fufa. Isinirraa fuudhulleen itti fufa. Fuuldurallee amata kum tokko olillee walirraa fuunee walirraa horree jira jechuudha. Isa kanan dagatina. Yoo sii fi maakiin Harargee fi Baaleef warra jalqabaa of seetan hin dogongortan hin sayinaa isin dheedhii ganaa ijoollee amma dhuftan. Akaakuu abaabuu keenya isin dura wal fuudhee ijoolleen amma gabbaatee maakiin Baale nu jalaa heerimtu jechuun quban qabdu Baale takkaan dhageenye isaan. Baale haadha isaaniiti, Baale abbaa isaaniiti, abbeera isaaniiti, adeerran isaaniiti jechuudha. So kanaafuu wanni kun waan arra isiniin jalqabee miti kana fudhadhaadhaa kabajaa akka akaakuu abaabuun keessan qabaachaa ture san nu bira qabaachuu gama lachuttuu jechuudha.
maakiin akkuma intala baalee heerumtee warra baaleetiif kabaja qabdutti warra irraa dhalatteef kabaja barbaachisu laachuufi qabdi jechuudha. Baalagee ilaaltee warra sanitti mufattee duudatti galtee ganda heerumtee faarsee yoo ganda kana dhaabde hinaaffaan kun itti fufaa arrabni kun itti fufaa jechuudha. Asumaan dhaabsinan dhaammadhu maakii teenyaan waan silaa sirraa eegamu hunda waan hinaaftuu fi maraattuun teelaaltu hunda guutiif uuma dandeessu haguma dandeessu deemi jechuu barbaadeeti. Yoo na dhageesse ati leenci naa himta silaa na dhageessa leenca kiyya soddaa gaarii akka reefu jettetti itti sii dabala. Ana akka sii dabalu intala afran qalloo feetu ta'ituu feetu humbannaa feetu harargee tanarraa ta barbaadde isinumaan jettu beeka. Nuti soddaa jaalatan aalaa jaalatan hundee qoqoran jaaniin nuti si jaalannaa ittillee sii daballaa miira keessa nurraan galinii. Hoggaa nu argite ammoo nu keessa nama akka zabaanoo jira. Namoota jajjabaa qabnaa keessaa nu dubbisi. Yoo miirri hamallee sitti dhagaame nuutu si falaa. Siif jirraa nuti maakii qofaaf miti. Ati ilma keenya. Ilma si koomandoo bareentuma Oromooti. Nullee ilmaan bareentuma Oromooti. Atuu ilma keenya. Haa ta'u ammoo waliin dhalannee ganda tokko waliin dhalanne jennee xiqqoo maakii waan soddarraa barbaadan sirraa eegaa jirra malee waan biraatiin si caalteetii miti. Dhiigaan si caalteetii miti. Lafeen si caalteetii miti nuti dhiiga tokko lafee tokko ganduma tokko dhalanne. Laguma tokko bishaan dhuynu jechuudha. Wanni biraas akka hiikaa biraan qabdu. Akka foonumatti nu hundinuu foon akka reefu ati jettee jechuu barbaadeeti. Kanaaf nurraan fagaatiinis irraan fagaannu zamaanoo akkasumas suuta akka amma reefu tana xiqqoo atuu dhiifama jettee irra deebiteen qabu garuu zamaanoo mataa gubbaatti gabbuufte har'a maaltu waalte isaantu wal dhabe maaltu waalte akka malee rifatee takkaa zamaanoo mana isaa seen beeku takkaa dhufeen beeku ni gargaara jeetuma dhufu. Dhugumatti ni gargaara jeetuma dhufu. Kanaaf atillee bagaa asimaa wal barree leenca kiyyaa jabaadhu daddara baaree ergii hin teessinaa warri dubri harargeedhaa bareedaadha. Dubri harargeedhaa bulchiinsi ni tolanii. Amalli isaanii gaarii daddara baaree nu fidi dubra harargeetti kanina dardarri harargeettis dubra baaree fuudha. Itti fufoonni kun. Fayyaati zamaan isin dhiisaa taphadhaa qoflaa isinii nama biraa galchitanii filis yaadan kennisiisin fidadhu. Asumatti haadhumattu goolan. Asuma goolan. Kan yaadamu. Hambee garuu taphadhaa qoflaa amma isin. Galatoo. Galatoo abdii fi umrii dheeradhu. Jazakallah. Wayyeebsi. Birooki galatoo gatillee gastii wantee ol seensuu keetiif. Oh no, waan isa kabajuu fira nuu dhufee wanni isa wajjin. I know. Sanumaaf anillee akkana kabaju waan beekee sanuma argee sanumaatiin bani akka siin jedhe gaafii si gaafachuuf malee akka biraatti miti. Akkuma inni amma jedhe abdiin jedhe naafi maakiin harargee fi baal hardhaa miti nurratti hin jammarre fuudhu. Zamanoota hedduu waliin nama waliin jiraataa ture uummata waliin jiraataa ture uummanni Oromoo kun kamiyyuu naannoo kamiyyuu oluma keessa jiraachaadha. Waan biraa faguyyuu miti qabsaa'onni har'a nu ittiin dhaadannu sunu jaarraa abbaa gadaatiif waaqoo guutuu warra waliin lolan. Bakka takka waliin godhan Oromoof qabsaa'an Oromummaaf du'an galee hunduma kennaa Oromummaaf qabsaa'aa turan. Amma kanaafiyyuu ani harargee king yoo jedhan warra soddaa faarsan dasna jedha. Wallaahi laziin maaliif sodgaafa uummanni kun walga'ee tokko ta'ee nama ofii kabajee uummata ofii nama isa keessaa bahu jabeeffatee bakka tokko ta'ee harargee king ofin jedhanii yoo deeman aboo warri soddaa kun ka ajaa'ibaati bara. Akkana jedhee irraa haasa'e malee yoo itti gammade malee namatti naafuu miti. Galee gaafa dedde tokko ta'anii akkasitti harargee king jedhanii rakkoon qabu jettee baatte ganda ofii keessa galattee ganda isiitii hayidaarratti dhufuu maqaa dhufuun qabuutii jedhe malee waan biraatii miti. Kanuma malee namoonni gara biratti hiikkatanii akka biratti fudhatanis ni jira. Wanni jeeyoo sirreessinuu jiraatu walumaan sirreessinu nuti humni ta'uu bala kara tokko adda hin dhaqu. Waan waluma sirreessina rakkoon hin jiru. Maakii faluuf na jibbuu dirqamaa miti na faluuf maakii jibbuu dirqamaa. Miti kanaafii. Jaalatu namni wajjumaan